Video kanan warroonni Hamster Combat hojjetaa jirtan jechuudha. Baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Sababni isaas Hamster Combatin free market trading irratti list ta'ee jira yookaan immoo free market trading irratti coin asirratti walitti sassaabattan kana gurgurachuu akkanumallee bittanii keettanii yeroo inni immoo dabalati jechuudha. Hamster Combatin kun yeroo inni dabalatti qarshiin isaa yeroo dabalatti isinis gurgurtanii invest gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu coin asirratti walitti sassaabaa turtan kana fakkeenyaaf coin asirratti walitti sassaabaa turtan kana akkaataa ittiin free market trading kanarratti gurgurachuu dandeessanii fi akkanumallee dabalatan free market trading jechuun maal jechuudha ka jedhu video kana keessatti ni ilaalla. Namoonni baay'een yeroo ammaa kana dhaggeeffatan ko Hamster Combat irratti coinewwan walitti sassaabatan kanneen free trading market irratti gurgurachuudhaan akkanumallee bituudhaan warroonni ol kaa'aa jiranii warroonni bitanii ol kaa'an sababni isaan bitaniif maalidhaaf yeroo Hamster Combatin coin isaa yookaan bittaan isaa yeroo gurgurtaan isaa ol ka'etti yookaan dabalatti deebistanii gurgurachuudhaaf namoonni barbaadan jechuudha. Jalqaba duraan dursanii free market trading kanarratti bituudhaan ol kaa'achaa jiru. Isin immoo coin asirratti walitti sassaabatan kana gurgurachuu ni dandeessanii. Waa'ee free market trading ammoo free market trading jechuun maal jechuudha? Wantoota kanneen bal'inaan wajjin ni ilaalla. Hamster Combat keessatti coinwwan walitti sassaabatan kana ammoo akka free market trading irratti gurguratanii fi akkanumallee bittan carraan isiniif kennamee jira. So isin coin asirratti walitti sassaabatan kana gurgurachuu ni dandeessanii akkanumallee bituudhaan ol kaa'attanii yeroo inni dabalate jechuudha deebistanii gurgurachuu ni dandeessanii. So gabaabinumatti video kanaan akkaataa ittiin coin asirratti walitti sassaabatan kana ittiin gurgurachuu dandeessanii fi waaletiiwwan kam irratti immoo gallakkifame bittaa fi free market trading kun waaletiiwwan kam irratti gallakkifame ka jedhu wajjin ni ilaalla. Jalqaba irratti waaletii fakkeenyaaf asirratti waaletii bakka waaletii kana irratti Binance warroonni filatan jirtanii waaletiiwwan baay'eetu jira. Amma fakkeenyaaf Binance ka jedhu kana filadheen duraan dursee ergasii choose exchange karaa kamiin akka exchange isiniif ta'u barbaadan asirratti waaletiiwwan baay'eetu argama. Waaletiiwwan kanneen keessaa lama irratti gallakkifamee jira. Hamster Combatin kun jechuudha akka namoonni bitanii fi gurguran jechuudha. Get.io walletii fi akkanumallee KuCoin walletii kanneen lamaan irratti gallakkifamee jira. Isaan hafan irratti kan akka Binance, Bybit fi kanneen kana fakkaatan irratti tartiibaan gallakkifamuu ni eegala. Kan gallakkifame immoo June 14 irraa jalqabeeti jechuudha dhaggeeffattoota kan so kanaafiyyuu coinwwan asirratti sassaabattan kanneen free market trading kanarratti amma gurgurachuun isin barbaachisa moo hin barbaachisu? Free market trading maal jechuudha ka jedhu gabaabinatti waliin ilaalla. Video kana keessattuu coinwwan walitti sassaabattan kana osoo hin nyaatamin osoo hattootaanis hin hatamin yookaan immoo karaa sirrii ta'ee fi steppii sirrii ta'een gurgurachuudhaaf gara qarshiitti jijjiirachuudhaaf video kana hanga dhumaatti daawwadhaadha. Sababni isaas free market trading ka jedhu bal'inaan detail sirriitti ni ilaalla. Ergasii immoo isin immoo gurgurachuu qabna moo hin gurgurannu, yeroo itti eegna moo hin eegnu, amma gurgurachuu qabna moo hin qabnu ka jedhu video kanarraa ni barattu waan ta'eef hanga dhuma video kanaatti daawwachuu hin irraanfatinaadha. Ani moeda channel kanko Sofumar Abra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune kam jirtan dhaggeeffattoota kanko. Video kana keessatti warroonni Hamster Combat hojjechaa turtan baay'een keessan akkaataa ittiin hojjettan isin barsiisee ture. Akkamitti profit paarawarii keessan guddifachuu akka dandeessan, akkamitti jalqabuu akka dandeessan wantoota bal'aa isin barsiisee jira. Akkamitti guyyaadhaan coin miliyoona 5 badhaafamuu akka dandeessan videoowwan hojjetaman jiran videoowwan sandeen daawwadhaadha. Amma saatantamaan jechuudha yeroo ni qabdanii asirratti taaptaap gochuudhaan karaalee ani isinitti agarsiise sanniin coin keessa walitti sassaabachuun itti fufaadha. Sababni isaas coinwwan walitti sassaabattan kana Hamster Combat irratti jechuudha amma bittaa fi gurgurtaan isaa free market trading irratti listed ta'ee gallakkifamee jira waan ta'eef video kanaan immoo guutumaan guututti detail ni ilaalla. Gara barnoota keenya kanarratti osoo hin ce'in obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe godhaa. Video kana immoo like share gochuudhaan jalqabaadha. Amma gara barnoota keenyaatti seemna. Egaa akkuma duraan dursee isinitti hime Get.io fi KuCoin irratti gurgurtaan Hamster Combat coinin kun jalqabamee jira isiniin jedhee jira. Get.io akkanumallee KuCoin walletii akkaataa ittiin banattan yeroo biraa isinitti agarsiisa. Har'a immoo karaa appiitiin illee ni qabani. Appii kana gara bilbila keessanitti buufachuu ni dandeessanii. Appiiwwan Get.io walletii fi akkanumallee KuCoin walletii jechuudha. Walletii isaanii akkaataa ittiin banattan akkaataa register ittiin gootan yeroo biraa kan isinitti agarsiisu ta'a. Har'a kan isinitti agarsiisuudhaaf dhufe free market trading jechuun maal jechuudha. Ergasii immoo free market trading kanarratti namoonni bittaa gurgurtaa coin Hamster Combat irratti walitti sassaabatan gurguraa jiranii isaan bitanii ol kaa'anis jiranii akkanumallee warroonni gurguraa jiranii. So isinis coin keessan gurgurachuudhaaf yookaan immoo bittanii kaa'uudhaaf waa'ee free market trading beekuun
murteessaadha waan ta'eef duraan dursitanii osoo hin bitin yookaan immoo osoo hin gurgurin coin keessan kan hojjetan osoo hin gurgurin jechuudha. Kan asirratti hojjetan osoo hin gurgurin jechuudha. Waa'ee pre-market trading beekuun murteessaa. Ergasii immoo isin gurgurachuu qaba moo hin qabu? Bituu qaba, bitadhee ol kaa'ee tirfaamaa ta'uu danda'a moo hin danda'u kan jedhu achirraa barachuu ni dandeessan waan ta'eef jechuudha. So gabaabinummaan wanti gallakkifame maaltu fakkaata? Akkamitti bituu dandeessan, akkamitti gurguruu dandeessan kan jedhu amma immoo waliin ilaalla. Gara weebsaayitii Get.io-tiin ilaalla har'a jechuudha. KuCoin irratti illee waluma fakkaata waan ta'eef rakkoo hin qabu. Get.io waaletiin isaanii gara weebsaayitiin illee ni jira, gara abbitiin illee ni jira. Gara weebsaayitii isaaniitti deemnee wajjin ni ilaalla jechuudha. Akkaataa bittaa fi gurgurtaa pre-market trading jechuun maal jechuu akka ta'e waliin ilaalla. Egaa bakki amma itti argamnu dhaggeeffattoota kan karaa weebsaayitii Get.io yookaan waaletii Get.io jedhamutti dhaggeeffattoota kan asirratti hamstar combat immoo gatii murtaa'ee fi asirratti taa'ee jira waaletii kanarratti jechuudha. Get.io fi KuCoin irratti gatiin isaanii murtaa'ee jira. Yeroo ammaa kana pre-market trading irratti listed ta'anii jiranii gallakkifamanii jiranii. Asirratti egaa dhaggeeffattoota kan akkuma asirratti argartan Get.io waaletiin kun karaa weebsaayitiin illee akkaawuntii banachuu dandeessan, karaa aappiitiin illee aappii ni qaba waan ta'eef aappii san buufachuudhaan waaletii banachuu ni dandeessanii. Egaa akkuma asirratti argartan hamstar kan jedhu isin dhufa akkanatti dagalee deemuudhaan illee argachuu ni dandeessanii salphumatti jechuudha. Hamstar asirratti listed ta'ee jira. Pre-market trading irratti listed ta'ee jira. Yeroo ammaa kana irratti yeroo am video kana hojjedhutti dhaggeeffattoota kan listed ta'e akkuma asirratti argartan Juun 14 sa'aatii 2 irratti akkuma asirratti argartan Juun 14 sa'aatii 2 irratti pre-market trading kana irratti listed ta'e kan gallakkifame jechuudha. Kana jechuun guyyoota 6 tokko lakkoofsiisee jira jechuudha. So hamstar combatiin takka gatiin isaa meeqaadha? Coinii walis sassabatanii jirtanii hamstar combat irratti coiniin hamstar takkattiin last price akkuma asirratti argartan hamstar kana yeroo ammaa kana ittiin jiru jechuudha. Duwwaa tuqaa 4 USDT dha. Kana jechuun baay'ee tokko guddaadha. Kana jechuun isin miiliyoonaan coinii walis sassabatta waan ta'eef guddaadha. Highest bidiin immoo 5,000 USDT dha. Lowest immoo inni dhumaa jechuudha. Duwwaa tuqaa duwwaa tokko USDT dha. So akkana keessa yeroo gasiixan immoo dhaggeeffattoota kan graafiidhaan illee ilaaluu ni dandeessanii akkuma asirratti argartan hamstar combat graafiidhaan yeroo itti ol ka'ee yoomii akkuma asirratti argartan bakka kanatti meeqa ta'e jechuudha. Duwwaa tuqaa duwwaa 2 ta'e graafiin isaa akkuma asirratti argartan gabbaa deemee bakka kanatti illee akkasuma ta'e jechuudha. Graafii isaati kun ilaaluu dandeessanii graafii isaa saatii irratti hanga bakka dabalee fi namoonni meeqa akka asirratti invest gochuu akka jalqaban kan agarsiisudha graafiin kun jechuudha. Egaa yeroo an viidiyoo kana hojjedhutti jechuudha coiniin hamstar takka USDT tuqaa 4 dha jechuudha. So kana beekuu qabdan. Egaa dhaggeeffattoota koo hamstar combat irratti coiniiwwan walis sassabatan akkamitti bitachuu dandeessan, akkamitti gurgurachuu dandeessanitti osoo hin darbiin waa tokko isiniif ibsu barbaada. Pre-market trading jechuun maal jechuudha akka jedhu dursa gaafii kanaaf deebii haa kennu. Pre-market trading jechuun cryptocurrency tokko erga uumame kaampaanii ta'uu danda'a, abbootiin qabeenyaa ta'uu danda'a. Cryptocurrency tokko ni uumanii. Cryptocurrency hamstar kun kan Raashiyaati. Cryptocurrency tokko erga uumame abbootii qabeenyaatiin uumamuu danda'a. Cryptocurrency sun kaampaaniiwwan adda addaatiin uumamuu danda'a. Cryptocurrency tokko erga uumame booda dursa coinii akka walis sassabamu ni godhama. Akkuma hamstar combat irratti namoonni addunyaa kanarratti argaman hundi taap gochuudhaan coinii walis sassabatan kana cryptocurrency sun akka coiniiwwan walis sassabamu ni godhanii gara qo'aatiitti seenan. Ergasii immoo gara pre-market trading itti seensan. Pre-market trading jechuun qo'aatii keessatti coiniiwwan argaman keessaa qo'aatii hamstar jechuun ni dandeenya akka fakkeenyaatti fudhanna. Qo'aatii san keessatti investoroonni adda addaa abbootiin qabeenyaa adda addaa ittiin bituu fi ittiin gurguruu akka jalqaban ni taasisan. Pre-market trading kanarratti listed ta'a jechuudha. Duraan dursee osoo official hin ta'in jechuudha. Officially gallakkifamee kiriptoo of danda'e osoo hin ta'in fakkeenyaaf Binance fudhachuu dandeessanii akka fakkeenyaatti isiniif kaasee so ergasii maal ta'e jechuudha pre-market trading kanarratti. Pre-market trading kanarratti namoonni abbootiin qabeenyaa investoroonni akka bitan akka gurguran akka tokensii kana bitatanii fi pricing isaallee pricii fi quantitiin isaallee akka beekamtee argamu. Fakkeenyaaf hamstar kanarratti amma yeroo ammaa kana USDT duwwaa tuqaa 4 USDT tti gurguramaa jira. So kana jechuun maalidha namoonni asirratti trade godhaa jiran baay'inaan ni argamu. Namoonni hamstar combat kana jaalatanii jiranii pre-market kanarratti beekamtii argate namoota baay'eedha yoo kan jaalatamu ta'e
gara cryptocurrency of danda'e crypto of danda'e ta'uu danda'a jechuudha. Gara sitti deemaa jira jechuudha. Parsantii 95 cryptocurrency of danda'e ta'uudhaaf asirratti beekamtii argataa jira jechuudha. Beekamtii asirratti argatee erga namoonni jaalatanii egaa pricing isaa yookaan immoo gatiin isaa erga tilmaamame erga quantity isaa illee erga tilmaamame booda maal ta'a jedha official ta'ee crypto of danda'e ta'a jechuudha. Akkuma kana Binance fudhachuu dandeessan cryptowwan currency baay'een jira waan ta'eef akka cryptocurrency kamiyyuu beekamtii argataa jechuudha. Egaa pre-market trading jechuun cryptocurrency tokko erga ba'ee booda officially ta'uudhaaf yookaan beekamtii argachuudhaaf bakka kanarratti namoonni investoroonni abbootiin qabeenya investoroonni adda addaa kaampaanii adda addaa akka bitanii fi akka gurguran asirratti gatiin isaa akka murtaa'uuf bakka itti gallakkifamuudha jechuudha. Pre-market trading jechuun akkas jechuudha. Namoonni dursanii cryptocurrency sun officially cryptocurrency of danda'e osoo hin ta'in namoonni duraan dursanii maal godhan jechuudha. Qaatii keessatti cryptocurrency'wwan argaman sanniin ni gurguranii ni gallakkisanii ergasii immoo namoonni ni bitan ni gurguran yeroo kanatti pricing isaa yookaan immoo gatiin isaa kan mi'aawuu danda'a baay'ee tokko dabaluu danda'a. Sababni isaas asirratti namoonni yoo kan jaalatan ta'e fakkeenyaaf inni kun baay'ee tokko pricing isaa baay'ee tokko guddaadha. Namni coinii hamster combat irratti namni tokko fakkeenyaaf isin hamster combat irratti miliyoona takka osoo qabaatanii jechuudha. Coinii miliyoona takka yoo kan horatan ta'e USDT dhaan yoo baay'isan immoo baay'eedha qarshii baay'eedha jechuudha. So isa kanaadhaaf free market trading jechuun namoonni osoo official tahee yookaan cryptoon tokko osoo gadi lakkifamin bakka itti duraan dursanii itti namoonni itti investoroonni abbootiin qabeenyaa itti wal bitan itti wal gurguran ergasii immoo officially crypto erga ta'ee booda gatiin isaallee kana caalaa dabaluu danda'a bu'uus danda'a. Sababni isaas asirratti yeroo jalqabaatiif gatiin isaa kan murtaa'u jechuudha. Asirratti namoonni baay'ee yoo kan jaalatan ta'an investoroonni yoo kan jaalatan ta'e namoonni ittiin bitaaf gurgurtaa adda addaa yoo kan ittiin adeemsisan ta'e gatiin isaan baay'ee tokko dabala baay'ee mi'aa ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu pre-market trading jechuun haala kanaan hubachuu akka qabdan isiniif ibsuu barbaada. Coinii hamster combat takkatiin duwwaa tuqaa 4 USDT dha. So haala kanaan gurgurachuu dandeessanii jechuudha. Inni kun jijjiiramuu danda'a. Sa'aatii irraa sa'aatii jijjiiramuu danda'a. Yeroo biraa sa'aatii tokko sa'aatii lama turtanii yoo deebitan inni kun gara duwwaa tuqaa 3 deebuu danda'a. Ol guddachuus danda'a kana caala jechuudha. Dabalaa deemaa jira jechuudha. Pricing isaa yeroo jalqaba gallakkifamutti duwwaa tuqaa 3 tureedha. Ture amma immoo duwwaa tuqaa 4 baay'ee tokko dabalaa jira jechuudha. Namoonni baay'ee jaalatanii jiranii ittiin bittaaf gurgurtaa adda addaa ittiin adeemsisaa jiranii so kanaafiyyuu baay'ee tokko jaalatamee jira jechuudha. So dhaggeeffattoota kan isinillee osoo pre-market trading kanarratti illee gurgurachuu ni dandeessan. Akkamitti gurgurachuu dandeessan? Akkamitti coinii keessan kan walitti sassabatan gurgurachuu dandeessan? Akkamitti immoo yoo barbaadan bituu dandeessan kan jedhu immoo haa ilaallu. Akkana keessa gad dhuftanii jechuudha. Toora weebsaayitii isaaniitti kun akkaawuntii barachuu dandeessanii boodarratti isinitti agarsiisa. Akkana keessa yeroo gad dhuftan gara dhumaarratti jechuudha. Buy sell ka jedhu ni argama. Asirratti akkuma asirratti argartan buy namni kun useriin kun amma akkuma fakkeenyaaf akka asirratti argartan useriin kun coinii hamster takkatti meeqaan bitaa jira? Duwwaa tuqaa 348 bitaa jira jechuudha. So namni kun haala kanaan bitaa jira jechuudha akkuma asirratti argartan. Isin gurgurachuu barbaadan immoo namoonni bituu barbaadan asirratti gatii kanaan namoota barbaadan qunnamtanii gatii ni murteessitanii fi asirratti price range isa asirratti keetan maximum isa amount range isa asirratti ni keetanii quantity range isa asirratti ni keetanii ergasii immoo order ni qabsiiftanii ergasii namoonni contact isin gochuudhaan isin bituu ni dandeessanii jechuudha. Bitachuu ni dandeessan. Akkamitti immoo coin wal sassabatan gurgurachuu dandeessan kan jedhu sell kan jedhu kanarra seenuudhaan egaa sell kan jedhu irra seentanii ergasii immoo akkuma asirratti argartan namoonni bitaa jiran akkuma asirratti jirtan useriin kun yookaan namni kun kan bitanii jiru meeqaani isin gurgurachuu barbaadda waan ta'eef kan bitanii jiru duwwaa tuqaa 348 dha. So isa kanaan bitaa jira jechuudha. Isin maal gochuudha gurgurachuu barbaadda waan ta'eef seel ka jedhu kanarratti nama kana gurgurachuu barbaadda. Namoota baay'eetu jira kanneen keessaa kan gatii bareedaa kennaniif ni ilaaltanii asirratti next jechuudhaan illee gara fuulduraatti deemuudhaan namoota hafan ni ilaaltan jechuudha. Namoonni baay'een duwwaa tuqaa 2 4 akkasidha. So kanneen keessaa kan gatii olaanaa qabu ni filattan jechuudha. Kan gatii olaanaa qabu kan gatii olaanaa isiniif kafaluu danda'u ni filattanii fakkeenyaaf isa warroota jalqaba irratti argamanidha. So inni jalqaba irratti argamu kun baay'ee tokko kafala waan ta'eef seel kan jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo asirratti dhaggeeffattoota login account akka barattan Get.io wallet kanarratti account akka barattan isin ajajaa Itoophiyaa keessa irratti wanti kun active hin taane na fakkaate yeroo an video kana hojjedhutti active hin taane email kan kootii fi password kan kootti golee itti galcheeti yeroo ani account ni baradha jedhutti naaf banuu dide yeroo inni active ta'e Itoophiyaa keessatti illee jalqabuu danda'a waan ta'eef yeroo inni active ta'e account kanallee akkaataa ittiin banachuu dandeessan video biraa keessatti isinitti agarsiisa. Ergasii immoo account ni barattan email keessan itti galchitanii password keessan itti galchuudhaan ergasii
akkaawuntiin bitatanii ergasii immoo nama kana wal kontaatti gootanii gurgurachuu ni dandeessanii jechuudha. Bittaa fi gurgurtaa adeemsisuu ni dandeessanii jechuudha. So akkaawuntii Gate.io akkamitti banachuu dandeessan yeroodhaaf kan gallakkifame jechuudha. Hamster Combatiin kun kan gallakkifame jechuudha yeroodhaaf. Waalitiiwwan inni irratti gallakkifame Gate.io fi KuCoinidha. KuCoin walletii fi Gate.io irratti Binance irratti fi kan kanneen kana fakkaatan irratti gadi lakkifamne yeroo gallakkifame viidiyoo isiniif hojjedha. Akkaawuntii Gate.io fi yookaan immoo KuCoin immoo akkamitti banachuu akka dandeessan yeroo biraa viidiyoo irratti isiniif hojjedha. Gabaabinumatti wanti isinitti agarsiisuudhaaf yaalii taasise yeroo ammaa kana pre-market trading irratti Hamster Combat listed ta'ee jira. Officially ta'uudhaaf deemaa jira. Percentii 95 crypto of danda'e ta'uudhaaf carraa guddaa qaba jechuudha. Maaliif namoonnis jaalatanii jiranii coin yookaan pricing isaaf gatiin isaaniif bahe coin Hamster Combat takkaaf bahe USDT dhaan baay'ee tokko guddaadha waan ta'eef so namoonni baay'ee tokko jaalatanii jiran waan ta'eef yeroo muraasa keessatti gallakkifama jedhee yaada. So dhaggeeffattoota kan koo wanta tokko isin gorsuu barbaada dhuma irratti jechuudha. So pre-market trading kanarratti osoo hin jirutti namoonni baay'ee gochuu danda'anii cryptocurrency kana namoota irraa coinii namoonni walitti sassaabatan kana bituu danda'anii akkuma duratti isinitti agarsiisa jechuudha. Baay'ee indeseelii qaba. So namoonni bituu barbaadan akkamiin bituu akka danda'an duratti isinitti agarsiisee gatii meeqaan akka bitaaran akkasumallee namoonni gurgurachuu barbaadan gatii meeqaan akka gurguratan isinitti agarsiisee jira. Garuu ammatti osoo kiyya hin gurguratan maaliif akka argeeratti guyyoota kanneen sadeen keessatti jalqaba yerootti listed ta'utti pre-market trading kanarratti Hamster Combat coin takkattiin duwwaa tuqaa 3 turte amma duwwaa tuqaa 4 ta'edha. So kana jechuun jaalatamtii guddaa argatee jira, beekamtii guddaa argataa jira. So crypto of danda'e ta'uudhaaf immoo carraa baay'ee tokko qaba. Percentii 95 ol qaba waan ta'eef so yeroo kanatti osoo gurguruu baattanii yeroo official ta'e ni crypto of danda'e ta'e listed ta'e crypto of danda'e yeroo inni ta'e yeroo san immediately yeroo san gurguraadha coin'iiwwan wal sassaabatan. Akkamitti gurgurachuu dandeessan yeroo sanitti information guutuu kan isin hin qabu ta'a. Viidiyoon kan kanarraa kan fakkaata akka irra baratan abdiin qaba. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Oraa bulaa.